Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo ililchi ol ka'ii dhaabbadhuuti hundi kee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii maatii Abdusee warri maatii kiyyan ta'in maatii naaf ta'uudhaan hundi keessanuyyuu gara peejii keenyaatti kottaa isiniin jenna. Injifannoon irratti injifannoo galmeessaa jedhe Dr. Abduseen kaleessa dubbataa ture. Har'as oduu gammachiisaadhaan isinii dhufnee jirra. Baga gammaddan isiniin jenna. Har'a odeeffannoo baay'ee fi dubbii wal xaxaa keessa jirra jechuudha. Taaziyaarras nan jira ofii kootiif. Taaziyaan ani irra jirus waan akkamiiti yoo jettanii waa danuu dhagaa. Har'a wanti nuti irraa dubbannu hundi keessanuu mee laayik godhaati. Iccitii Dr. Abduseen hanga yoonaatti waan jabaa tokko isinitti himuudhaaf qabatee dhufe maali yoo jettan hanga isin laayikii goota nuti isinitti himu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota kiyya. Gaa hundi keessanuu akkasin na jaallattanu abdiin qaba. Mee warri na jaallattanu doktora keenya si jaallanna jechuun naa mirkaneessaati. Akkan gammadu Oromoon na jaallata Oromoo tiyya nan qabaadha kan jedhu abdiinatti tora. Maaliif tiiktookiin kiyya kan ittiin uummata warra sana halkanii guyyaa hirriba dhowwaa jiru narratti duultee tiiktookiin irratti cuftee jirti jechuudha. Tiiktookii fooloo 100,000 wayii qabu narratti gubde jechuudha. Oh my god. Sunis gadda guddaa. FCB Dr. Asliidha kan bakka lammaniinu jechuudha kan inni ittiin sagalee uummataaf ta'u kan inni ittiin waa hisaabaatiif intin jedhu hundasaayyuu bakka lamaanis irratti cuftee jirti. Kan isaatis Asladdiin Muhammad jettanii aslii onnee saba Oromoo jettanii sarchi gootanii addii gaafachuu dandeessu. Banee jira feesbuukii haaraa. Kiyya ammaaf tiiktookiin naaf seenuu didee na rakkisaa jira. Tiiktookii ammaaf hin bananne anillee hanga tiiktookii haaraadhaan dhufnee warratti sana hirriba dhorkennutti intini jenna. Egaa kana dubbachuudhaan ittaansuudhaan immoo Dr. Abduseen isma dhugumaa rabbii jaalallee na qabee jira jechuudha. Jaalalan na qabee. Jaalalan na qabee nama raachuudhaaf xiqqoosi of sodaataan jira. Hundi keessanuyyuu furmaatanaaf ka'a. Suuraa jaartii namaarraa na qabe jechuudha. Hundi keessanuyyuu akkuma isin beektan jaartii namaarraa gaafa jaalalli nama qabe maal akka nama godhu hin ulfaata jechuudha. Yaasaazzinaal. Dulluma keessa jaartii namaarraa jaalallee sin qabin jedhanii nama eebbisuudha yeroo kana. Ana garuu jaartii namaarraa maskii mangee beeytu miti. Edama naamaan utuun boohuun bule isa dhuguma. Maskii mangee erga gaafan feesbuukii irratti arguuti yeroo hunda abjuudhaan wama fiyyaadha nan bo'aa bule. Jaalladheetu hin taane bakka manaamaan natti dhufti yeroo hunda nan bo'aa ciise. Maskiyyee manaa garuu jaartii hiriyaa kan gootiiti waan nama dhibu. Jaartii Muller West akkamitti jaartii hiriyaarraa fiqirii nama qaba kan jedhu hundi keessanuyyuu wanta akkanaa isin mudateera yoo ta'e meemee koominti jalatti barreessaa. Warri maskii mangee Dr. Abduseen irraa qabamuun sirriidha irraa qabamuu geessaa fuudhii jettanii yaaddanu meemee aniif maskii mangee yoo wal hoonee kaayiroo kanatti fideetan wajjin Awurooppaa deemuu barbaada waan ta'eef Muller nan dhiisu waan ta'eef rakkadheetin jira. Mulleriin jaarsummaa itti ergeetaniin ankoo godhadhamoo Mulleriif dhiisuun qaba. Kunis gaafii guddaadha. Yeroo hunda boohuun hin ta'u. Yookiin immoo waan maksii mangee bakka buuti jettanu meemee koominti jalatti naa barreessaa. Isinis yoo immoo ofitti amanamummaa qabaatanii qashtii taatan kottaa keessaan doktoriyyee atis kan akka maksiitti bareeddu aqwaamii qabdu maal jettu siif arginee jirra jedhaati kottaa waan ajaa'ibaati. Halkan guyyaa ijarraa dambaddu siisee ka'uus waanuma keen yaada tokkittii tokkan dur dabarsine modoo keenya yaadadhee tan gadda eessa jirta maaloo gootu. Kana taansuudhaan immoo wanti qabadhe dhufe maali beektu sirba ajaa'ibaa tokko qabsoo nuti waggaa meeqa irratti godhaa turretu galma gahe. Gabbarri hafuu qaba kan jedhu sirba ajaa'ibaa tokko qabattee dhufaa jirti intalli. Oh my god! Gabbarri hafuu malee hin fuudhu jedheen taa'aa jiraan. Maal fuuchuu barbaadeetanii wanti gabbarri baduu eegaa jiru. Isiniif hin gala. Gaafa gabbarri badee 100 wal gaafachuu nafee jaalala qofittiidhaan wal fuuchuun jalqabame anis fuudhattiin seena. Maaliif dubbii kana waggaa baay'ee irratti dubbanne
shamarran keenya gabbara dhiisaa nuti jaalala qofettiitti amanna dhiironni bara kanaa chiistaadha jennee kurrifannee bo'aa turre iyyine jenne isin kadhataa turre amma artiistiin ajaa'ibaa tokko shamarran isaayyuu dhiiraa miti kan gabbara baay'ee qabsoofne nu gabbara hambisuudhaaf nu milkaa'uu dinnaan amma shamarranis hin miidhamu bara'an koo qabsoo sirriin godhaa ture jechuudha. Shamarran keenya sababa gabbara kana nama jaallatan wal dhabuu namni gabbara sodaatee dhaqee haasa'achuu dhiisaa manatti dulloomuu dhufa waadanuu jira. Harka dhibba keessaa kudhanii heerumti sooressee namni ta'e wayii fuuchuu danda'a gabbaree. Kan immoo sila jaalalaan wal fuudhee maal jedhee wajjin jiraachuu danda'u baay'een sababa gabbara kana sodaatuuf walirraa fagaatee baay'eensaa hafuu danda'a waan ta'eef. Ana har'a erga gabbarri kun hafuudhaaf murteessitanii shamarran arsiitis ta'ee kan eessaayyuu gabbarri hafuu qabaadhaatii amma isinis gabbaha poostii godhaa feesbuukii keessan mulu maatiitti bilbilaa shamarran hundi gabbarri hafuu qaba dhiirri keenya jaalala qofi nama na abaartaniitu warri koominti jedha du'een oole gabbarri hafuun qabottanii warri inaafaa jirtanu na abaartanii fe'amee du'een oole. Sila an shamarran arsii lama qaqashtii sitii fi jimmaa qashtii hanga kudha lamaatti tu shari'anee ejjamee arsii keessaa nan fuudhaa gabbara sodaadhen taa ture waan ta'eef arsii keessaa shawaa keessa silaa gabbarri jiraate hin jiru ijoollee shawaa mee koomentii jalatti barreessaa yoo shawaa keessa gabbarri hin jirre ta'e ala xul fira taaneerra jechuudha kan shawaatis ibsiniif gala bakka. Kan shawaa gabbarri jira moo hin jiru warri shawaa gabbarri keessan akkuma jedhe warra arsii kana kuma 200 nama gaafatanii akka nuti isin fuune godhuu danda'u shamarran shawaa baay'een qomuntii koo kana jala jiru hin babbareedus yoo didee arsiin gabbara hin buusnu malee jedhan kara shawaa kanatti nachi ce'e jechuudha carraa koo laallachuudhaaf amma jabaadhaatii oduun la finyoo hin qabeen gabbarri akka hafuuf poostii feesbuukii keessanii baxabbaxa. Shamarran arsiidhaa fuuchuudhaaf gabbara kuma 200 gaafa yaadadhu halkan takka rafeen beekuun akkamitti kuma 200 shamarran arsii anamma fiqiriidhaan feesbuukii kanarraa yoon ka'e tokko irraa qabame akkamiin godha kan jedhutu na cinqaa ture amma garuu erga sirbii shamarran keenya walii galanii wanta kana hambisuu qabna nurratti yirree ayyarii qabaa jira dhiirri baay'een sababa gabbara kanaa nu sodaatee fuudha dhiisee ta'aa jira waan ta'eef jedhaa jiru waan ta'eef jabaadhaatii waa'ee gabbaraa kana itti yaadaan isiniin jedha hundi keessanuyyuu warri maatii kiyyan ta'in maatii naaf ta'a tiiktookiin kiyyammoo narraa gubachuun baay'ee tokko haasaayyuun narkaa gatee na dabbaree jira tiiktookiin kiyyan fooloo kuma 100 wajjiniin na jalaa gubate